Hi guys, baga nagaan gara YouTube channel kiyyaa deebitan jechaa arras mata duree addaa tokko isiniif qabadee dhufeera. Mata dureen arraa immoo akkamitti sooshaal miidiyaa keenya kan yeroo dheeraaf itti laffaane kanneen akka Facebook, YouTube akkasumas sooshaal miidiyaa garaagaraa kan itti fayyadamnu akkamiin haakaroota yookaan hattoota yookaan namoota koodii kan nyaatanii nu ilaa itti fayyadamuu danda'an akkamitti haga qolachuu dandeenyu viidiyoo kana keessatti wal duraa duubaan isin agarsiisa. Akkuma beekamu yeroo hedduu warroonni sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadaman Facebook kiyyaas ta'ee akkasumas YouTube kiyya na jalaa gubatee fi kanneen kana fakkaatan kan jiran yoo ta'u, wanta kana godhuu dhabuu irraa kan ka'e yeroo gabaabaa keessatti haakarootaan kan hataman ta'u. Viidiyoon arraa ammoo kana hunda irra aanuuf kan isin gargaaru yoo ta'u, haga dhumaa daawwachuun na wajji turan. Osoo barnoota keenya kallattumaan teessaniin warreen haaraa taatan chaanala kiyyaaf subscribe godhuun akkasumas iddoo bell notification kana yoo banatan viidiyoon babbareedoon akkana nama hunda dura akka isin qaqqabuuf isin gargaara. Akkasumas yaadas ta'ee gaaffii kamiyyuu qabaattan karaa koomentii irratti naaf kaa'uu hin dagatinaa jechaa karaa barnoota keenyaa kallattumaan haa dabarru. Okay guys, akkuma mata duree irratti tuquuf yaaletti barnoonni irraa akkaan baay'ee kan isin fayyadu ta'u barnoota kana wal duraa duubaan akka hordoftan isin affeera jechuudha. Jalqaba namoonni hedduun sooshaal miidiyaa kanneen akka Facebook, YouTube fi kanneen kana fakkaatan yeroo barannu Gmail'tti yookaan emailii fayyadamna jechuudha. Kanaaf emailii keenya haala adda ta'een secure yookaan koodii cimtuun cufachuu qabna. Kana godhuudhaaf ammoo jalqabee email keenya ni seenna jechuudha. Emailii koodii jechuun emailii sooshaal miidiyaa keenyaan baranna jechuudha. Erga emailii keenya seennee haala kanaan nuuf banaa jechuudha. Amma emailii loogoo gama gubbaa irratti argamtu kana cuqaasuudhaan maal goona? Emailii secure yookaan koodii cimtuudhaan cufachuu feenu san ni filanna jechuudha. Haala kanaan nuuf banaa. Erga haala kanaan nuuf banee emailii hedduu waan hin banee jiruuf an haala kanaan naaf fidaa jechuudha. Isin emailii keessa tokko qabaachuu maltu emailii tokkicha qabdan gubbatti isiniif seena jechuudha. Yoo isiniif hin seenne ammoo emailii YouTube yookaan Facebook fi kanneen kana fakkaatan bantan ni filattu jechuudha. An amma filadheetiin jira. Sanumarratti koodii akkam akkaan itti godhu ni ilaaltu jechuudha. Amma ergaan haala kanaan emailii kiyya filadhe jechuudha. Iddoo manaa jiru Google account jettu kana ni cuqaasaa jechuudha. Ergaan emailaan YouTube fi kanneen kana fakkaatan hin bane filadhe iddoo manaa jiru account kana yeroon cuqaasu maal akkanaaftu ni ilaaltu. Amma search godhee yeroo sekondii muraasaaf ni obsina jechuudha. Eeyyan haala kanaan naaf banaa jechuudha. Amma iddoo kanarratti maal goona? Achi deemnee iddoo security jettu ni barbaanna jechuudha. Egaa haala kanaan naaf seenee amma gama bitaa irratti achi harkisuudhaan iddoo security jettu ni barbaada jechuudha. Kunoo haaluma kanaan iddoo security yeroo naa dhuftu ni cuqaasaa jechuudha. Erga haala kanaan naaf fidee booda yeroon iddoo security cuqaasu search naa godhe yeroo sekondii muraasaaf ni eegganna jechuudha. Erga haala kanaan naaf fidee haala kanaan keessi emaila kiyyaa kana fakkaata jechuudha. Amma maal akkaan godhu sirriitti ni ilaaltu jechuudha. Amma gad deemee iddoo two step verification kan jettu ni barbaada jechuudha. Two step verification gama jalaa irratti kunoo haaluma kanaan naaf mul'ata jechuudha. Akkuma agartan two step verification kun of ta'ee jira jechuudha. Kun baay'ee murteessaadha. Namoonni hedduun wanta kana hin beekan ta'a yookaan ammoo godhachuu dhabuu yookaan irraanfachuu mala. Haala kanaan erga naaf fidee amma iddoo qalamaa yookaan isumarratti ni cuqaasaa jechuudha. Jaalatamtoota koo yeroon haala kanaan cuqaasu weebsaayitoota garaagaraa naaf fida. An kiroomoo kanaan filadha jechuudha. Isin kabiraa filachuu ni dandeessu. An kiroomoo yeroon filadhu kallattumaan gara kiroomoo keessaan emailii kiyya naaf seenaa jechuudha. Ergaan kiroomoo filadhee haala kanaan kallattumaan gara emailii kiyyaa kiroomoo keessaan yookaan weeb keessaan na dabarsa jechuudha. Akkuma agartan kunoo kompiitarii fi security cimtuu akkasumas footoo haakarootaa yeroo ni agartu jechuudha asirratti. Wanta kana yoo hin godhanne adagaa yookaan ammoo carraa hatamuu keenya guddaadha jechuudha. Akkuma security sana keessaa hubannuun kunoo keep the bad guys out yookaan ammoo akkamitti namoota wantoota kana hatan irraa akkamitti of eeggachuu dandeessaa fi koodii cimtuu ta'uus nu mul'isti jechuudha. Akkuma agartan kompiitaraa fi wantoonni gizee mul'atu jechuudha yookaan protect. Kana godhuudhaaf amma iddoo get started kan jettu kana ni cuqaafna jechuudha. Gama jalaa akkuma xiyyaan isin agarsiisu kanatti jechuudha. Jalqaba yeroo get started cuqaafnu maal akka nuuf ilaaltu gara koodii teenyatti nuuf fida jechuudha.
koodii imeela keenya jalqaba ittiin bannen jechuudha. Koodii saniin seennaa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf yeroo imeelii jalqaba banannu koodii abbaa 5 yookaan 6 fi kana ol gaafata. Koodii san itti guunnaa jechuudha. An mee jalqaba koodii tiyya itti guutee isin agarsiisa jechuudha. Erga haala kanaan koodii tiyya itti guutee iddoo next jedhamu kanaan cuqaasaa jechuudha kallattumaan. Yeroon iddoo next cuqaasu gama kanatti na dabarsa. Haala kanaan naaf fide jechuudha. Erga haala kanaan naaf fide ammas maal goona like your phone as your second step to sign in. Yookaan kana jechuun yookaan bilbila kee akka waamicha sii godhu jechuudha yeroo namni akka tasaa paaswordii teetiin seene yookaan ammoo lakkoofsa kee irratti dhaamsi siif seenaa jechuudha. Kana jechuun carraa lama qabda jechuudha. Erga kana lameen keessaa kan filattan yaalla jechuudha. Kana booda iddoo continue tuutee lameen keessaa tokko ni fudhatta. An lakkoofsa bilbilaatiin illee filatamaadha jeetii yaada. Lakkoofsa bilbilaa yoo gootan baay'ee filatamaadha jeetii yaada akka hatattamaan dhaamsi si goof jechuudha message. Kana booda lakkoofsa bilbilaa kiyya ni guuta yookaan isin keessan guutan jechuudha. Ergaan lakkoofsa bilbilaa guutee maal akka naaf fiduun ilaaltu. Kana booda iddoo text message fi call kan jettu jira. Text message godhachuu qabdan jechuudha. Kun akkuma gargaaratti argamu jechuudha. Kana jechuudha. Kana godhachuu qabdan jechuudha. Dhaamsi achirratti hin dhaqqaba. Sana booda eegaan kana godhee iddoo kananiin tuqaasa jechuudha. Iddoo send yeroo tuqaasu message lakkoofsa bilbilaa kiyyatti na harka dhufa jechuudha. Kana jechuun lakkoofsa bilbilaa kiyya kan inni ammatti guutuu harkaa qabaachuu yookaan na bira jiraachuu qabaachuudha. Messageen kallattumaan kan nu dhufu ta'a amma hanga xiqqoo obsaan eeggannaa kunoo kallattumaan naaf dhufee jira jechuudha. 97 koppii godhee irra caalaa jechuudha. Haala kanaan erga koodiin naa dhuftee iddoo next jedhamu niin cuqaasaa jechuudha. Ergaan iddoo next cuqaasee haala kanaan naafidaa amma gama jalaa irratti turn on kan jiru naafidaa jechuudha. Amma kallattumaan niin banaa jechuudha. Jalatamtoota koo turn on yeroon tuquu kallattumaan naaf banamaa jechuudha. Bum naaf banamee jira jechuudha. Haala kanaan sooshaal miidiyaa kiyya kamiyyuu to'achuu ni danda'a jechuudha. Imeela kiyya qofa fayyadamuudhaan jechuudha. Yaa viidiyoon kun yoo isinitti tolee laayik godhuun akkasumas chaanala kiyyaaf yoo haaraa taatan sabiskiraayib godhuun maatii naa ta'uu hin dagatinaadha. Akkasumas iddoo bell notifikashinii kana yoo banattan viidiyoon adda addaa nama hunda dura akka qaqqabuuf isin godha. Yaadas ta'ee gaaffii yoo qabaattan komentii jala naaf kaa'uu hin dagatinaadha. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.